Gasi deebisee ammataa kee gasi deebisee barbaree sitti dhulin barbaree jiraa kee jechuudha. Barbaree sitti aarsaa jechuudha. Mataa kee gad deebisee luka kee ol hidhee. Atillee amma akka dhiiraaf goota magaalaa keessa. Ila fiiguu jira. Inni qaba. Maal dharaa kun waan isarra dalagu deemu. Asmaan jala ol goree. Asin jala ol goree. Amma isa qaba qoy baktanni kee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoonni keenya. Maamme qabaan dadhabamee jechuudha magaalaa kana keessatti ka nama dararu jiru akkuma beeytan hundi keessanii warri beeytanii Nasraddiin akka inni qabatee harkaa qabu namni hundi keessanii hordoftoonni isaa ni beeytanii nama kana waan ani irraa dalaguu deemu ka inni nama dararaa ture kana ana malee namni hin jiru ka jedhu kana waan ani isarraa dalaguu deemu arguu teettanii jechuudha. Yoo ani isa qabee dhaabataan isa fincoosisin yoo ani qabee akka buutiititti mataa keessa hin cafaqin yoo ani qabee dhiirummaa inni jedhu kana dubartitti san deebisin walumaan arguu teenna asumaanillee viidiyoo xiyyatanallee yoo isin geette anillee viidiyoo ofillee haarawaa maammee ana malee jedhu kana ka gurbaa san achitti akkana dararaa jiru kana an ammoo deebee daran isa caalchisee jechuudha. Daran isa caalchisee dooniyaa keessa kaa'ee bishaan keessa kaa'e. Dooniyaa keessa kaa'ee bishaan keessa kaa'aa jechuudha. Kanaafiyyuu walumaan arguu teenna nama ana malee namni hin jiru jedhu kana waan isarraa dalaguu deemu jechuudha. Maamme yartuu san jechuudha akka nama dhiirummaa qabu tek jettu tana dhiiraa walitti hin dhufini jechuudha durumayyuu. Dhiiraa walitti hin dhufini walitti dhufuu teenna jechuudha. Waan ani sirraa dalaguu deemu yartuu waan xaaxaati jettu tana gasi deebisee ammataa kee gasi deebisee barbaree sitti dhulin barbaree jiraa kee jechuudha. Barbaree sitti aarsaa jechuudha. Mataa kee gad deebisee luka kee ol hidhee. Atillee amma akka dhiiraaf goota magaalaa keessa utaaltee jechuudha. Nama hin arganne durayyuu waan Nasraddiin nama of duubaa hin qabne seetaa jechuudha inni. Kanaaf itti taphatu jirta jechuudha. Laakiin ammoo amma ammoo walitti ba'u jirra. Waliif dhufu jirra. Wal arguu teenna. Dhiirummaa waliin mul'ifnaa jechuudha. Dhiirummaa keellee si agarsiisaa jechuudha. Dhiirummaa kee kanallee dhiirummaa kiyyallee si agarsiisaa garuu ati nadhoo si hanqisaa jechuudha. Abshir Nasraddiin si jira jechuudha. Inshallah yoo rabbi jedhe maammee akkana si godhe kana irraa kafalachuu teettaa jechuudha. Si jala hidhee dhaabattee irra fincooyitaa jechuudha. Abshir yoo rabbi jedhe si duubaan jira. Si baasuufillee itti kutadhee itti qabsaa'ee maammee kanallee si jalatti mataa isaa gad deebisee akka irra fincooyitu si goosisaa. Abshiri siin jedha amma asumaanuu bakka inni itti hidhellee basaastuu jala kaa'ee argee jira jechuudha. Bootallee argee jira xiyyeeffadhe namnillee naa hime argeellee jechuudha. Guyyaa deemee bakka inni silaa itti awwaalesan irra gahee laalee biraa deebi'ee jechuudha. Inni naquban qabu Nasraddiin boota inni kaa'ee argee jira. Kanaafiyyuu amma deemee isa san baasuuf deemu jira. Asumaanuu quba qabaadha waan maammee irratti dalaguu deemu. Nasraddiin inni akkana godhe kana Nasraddiin deebi'ee waan isarratti dalagsiisuu deemu jechuudha. Anummaan isaa akkana godhee faallaa isarratti deebisee osoo isa ofii waan godhin innummaan haqa isaa kana kafalataa jechuudha deebi'ee. Bakka maammeen jiru jechuudha. Bakka Nasraddiin jiru maammee makana qabee isuma kana qabee jechuudha. Kaarabaatti sakkee geessaatitti bakka inni jiru isuma himsiisu ta'a jechuudha. Isuma isaa ufuma ofiitii boota inni jiru himaa jechuudha. Akkaataa itti himsiisu ammoo ni agartanii isin guutuun keessaniyyuu. Maammeen Nasraddiin boota kaa'ee matama ofiitii himaa jechuudha. Isuma himsiisaa jechuudha. Isuma qabee isuma himsiisa. Ana malee namni hin jiru ka jedhu kana isuma isaa matama isaa qabee himsiisaa jechuudha. Amma dhiyoo tana telefoonaan nadhaadhatte yoo dhiira taate atillee itti dabalamta koottu naan jedhee rakkoon qabuu jennee telefoona walitti dhaadanne itti dawwalee ture jechuudha. Kanaafiyyuu waan godhuu deemu ufumaa himsiisaallee jechuudha.
dhiirummaa kiyyallee itti agarsiisaa gaaf durii yoo dhiira taate koottoo achumaan itti dabalamtaati iyyuu naan jedhee jechuudha. Amma deemu jira maammee jechuudha. Maammee barbaadu deemu jira. Maammee barbaadu deemu jira. Boota inni jiru isa kana qabee boota inni Nasraddiin hin kaa'e kana himsiisuufi jechuudha. Asiniyyuu amma deemu jira. Hordofaa isiniin jedha. Kunoo amma bahee jira. Deemu jira jechuudha karaa. Bakka inni itti awwaalee ufuma ofiitti akka himu gosaa jechuudha. Amma isa qabuu deemaa jira jechuudha. Asumaanuun hordofaa isiniin jedha. Amma naannootti kalaa'e naannoo inni jiru jechuudha. Maammee jala dalagu jira. Boota inni jiru jala dalagu jira jechuudha. Asumaanuun hordofaa isiniin jedha. Amma isa kana qabee kaarabaa eegee kaa'ee boota Nasraddiin jiru himsiisuuf jechuudha. Deemu jira. Boota naannoo inni jirullee dhaga'ee jira. Guyyaallee bakka inni oolu jala dalagaa oole jechuudha. Jala kaa'ee basaasu. Maammee argee jira. Maammee kunoo illa jala dalagu jira. Kana dura deemu jiru kana argee jira jechuudha. Kunoo na jala dheessu jira jechuudha. Amma takkattalu jira. Sagalee dhoofadhee kaameraa waraabbatu jira. Na jala fiigu jira jechuudha. Na argina fakkaattee inni na arge beektani. Na jala fiigu jira. Ila fiigu jira. Inni dhaqqaba. Haadha raawwan waan isarra dalagu deemu. Asumaan na jala ol goree. Asiin na jala ol goree. Amma isa qabaa qo'ee baktanni gadi. Meessa seenee amma bakka inni goree na jala ilma haadha raawwan gara inni gore. Na shawwadee jira gara inni gore hin beeku. Ilma haadha raawwan harkaa galee hadha. Garam goreme ulaatan seenin naame hadha na jala hambau hadhallee baatu borullee ima si jala dalagaa ima si qabadda ay seenuun oolu bakka inni seenu ollaalee gara inni gorii na jala ollaalee ilma haadha raawwan harkaa galee hadha isarraa dalaguun isu jechuu asiin na jala ol goree gara inni harkaa gorii ollaalee bilookiin hedduu karaa kam na jalaa goree inni durseen argina fakkaatanii duubaa sawaru jira. Asiin na jalaa goree gara inni na jalaa goree wallaale. Bilookiin hedduu. Amma laal dhiirummaa isaa agartanii akkatti na jalaa fiigu. Dhiirummaa isaa akkatti fiigu laala kottee ol rarratee fiiga. Bari qacceen arge beektanii. Qacceen arge hottooffatee fiigaa jechuun akka beeraa jechuudha. Dhiira jechuun namatti ibaatiimi. Na jalaa amma kana buutee isaa dhabee jechuudha. Dachii seenee samii seenee isaa wallaalee jechuudha. Dhiirummaa inni feesfees jedhuun tana kun walaal hadhumaanuu isa agarsiisu jira. Wallaahi qaccee tiyya agarraan qaccee kiyya argina fakkaatanii agarre tana buutee isaa dhabee jechuudha duuka fiigu. Dhiirummaa isaa kun asumattuu argaa dhiirri akkanatti dhiira jalaa dheetitti garuu an adduma kiyya sinaannessu jira jechuudha. Yartuun akkanuma nama dheessiti. Mee yartu wallaahi billaahi hadha ati galteemi anumas si qabu jira. Na jalaa ima hin baane ati ima hin baane na jalaa ima hin baane wallahi yartuu dhumtu akka dhiiraa surree hidhattee deemti mucaa miskiina qabatee namni duuban jiru hedhee itti taphata wallahi anas taphattuu jira yartuun akkanuma beektaa kanaafiyyuu anumas si qabu jira anumas si taphatu jira jechuudha ati akka dhiiraaf gootu kan surree sirraa hiikuu jira ta'a. Yoo an surree sirraa hin hiikin tootaa fi hordoftoonni kiyya hadda na harkaa galee jira maammee na harkaa galee jira wallaa akka tasaatiin na harkaa galee inshaallah ima isa qabu jira ima isa qaba inshaallah ima isa qaba jechuudha hin dhiisu akkanatti nagaan naa tura inshaallah nagaan naa tura isin jedha hundi keessaniyyuu.